Salaam alaikum maqaa keenyuun jedhu. Waalaikum assalam maqaan koo Tanziilaan jedhama. Kan jiraadhu Jimmaadha. Beeksisa bitan ture garuu immoo duraan barataan ture achumaan dhiiseeyyuu hojii bareedaa wayii argadhee hojjetaan ture. Alhamdulillah ammas baamana bareeddu si argadheera jechuun ammaaf na biraan jiru garuu inshaallah nuuf deebi'an jedha. Inshaallah rabbi siif milkeessuu jenna. Amiin. Gaafii tokkoon si gaafadha. Ishee. Zamanaa ammaa dhiirri baay'een warra fuudhaa hin jiru. Maaliif sitti fakkaata? Bakka namni baay'ee talayyaamee sammuu isaa keessatti wanti jiru wal qaqqabatee jira. Inni kaan birriin qabu jedha. Inni kaan immoo jaalala maraxaa taa'aa si kamiin jaalladhu si bareedduudha immoo si maal qabdu si birrii qabduun jaalladha jedha. Kanaafuu mircaa keessa turaniyyuu fuuchuu dhiisanii inni kaan immoo dubartiinis akka durii of qabaan jiranu alatti wal argataa jiru irratti fakkaata gaa akka yaada kootitti kanaafiyyuu maal gochuudhaaf fuuna isa jedhanus eegasii gatii walirraa fagaatanuu jennaan takkatu fuudhanii manatti ol galu barbaada amma immoo alumaanoo jedhamu inni dhuguun dhugaa inni xuuxuun xuuxaa inni qaamuun qaama bakka kanaa jedhaniiti. Yeroo ammaa kana immoo wal fuudhamee torbee tokko torbee lama waliin jiraatamaan jiru. Balleessaan warra dhiiraati immoo warra durbaati sobaan kakaajiin eenyuun jettaati. Wallaahi maalan beeka gaa gizee kaanis hamma gennoonnis akka duriitii miti yoo bicuu sibbaa manaa taasise demokiraasii qaba jettee ba'uuf cinqamti. Akka duriitti dhahamtees maal taate jarri durii haadhotiin keenya fakkeenyaaf gizee meeqa dhiitamanii gizee meeqa dhiiganii gizee meeqa kufaniituyyuu ilma koon guddifadhaa eegin tokko eeruma hinuman taa jedhu garummaa jarrammaa maal abbaasaa yoon asii isa kana hiikee kan biraan argadhaa ormormoo jechuudhaan ba'u kun immoo gaarii natti hin fakkaatu. Abbaan manaa durtu bareedaadha inni ammaa badaa miti jedhama. Ati abbaa manaa duriiti immoo ammaatu bareedaadha. Warris duraftee malee amma hin jirtu jedhama. Kamitti amantamame ati? Dhugaadha kun. Dur malee amma hin jiru jechuun danda'ama maaliif beektaa? Parsantii 100 keessaa yoo ta'e kan wajjin jiraatu parsantii 50 isaa yoo danate. Garuu immoo amma gizeen wal dabalaqqeeti malee amma eegasii dhiiratuyyuu gennoota bulchaa amma immoo garuu gennootatuyyuu dhiira bulchuu jammare kanaa jedhaniitiin jedha. Heerumeeraa naan jette mee mana keessatti yeroo wal dhabdanu dura dhiifama kan gaafatu siimoo abbaa manaa keeti? Wallaahi amma wanaatti garuu wal quuqneen beeknu. Maashaallah maaliif akkamitti? Amma eegin heerume anis addisiidha. Ji'a tokko amma jiraanne garuu jaalalumaanii qanii tokko qofayyuu simmeedhatu mallafaa ka'ee boo'ee silkee haasa'e ka'ee amma isaa baruudhaa jedheetanii. Qoraartaa jechuudha? Garuu natti hin kaane waa tokkollee natti hin balleessine. Zimmeedhee saaloonii televizyiinii ilaalaa turre keessa galeetuun boo'ee asumaan takka taa'aa dhufee maal taate jedhee deebiitti kennuu hin dandeenye maaliif fuula keessatti qayyarte jennaan akkamiin fuula keessatti qayyaree maal taate ati ituu waan irraan bariin takkatu dallanuu qabdu boo'uun qabdu jedheena sossobeeyyuu. Fuula kootti mana qeeyyuu na fudhatee saaloonitti deebi'een jedha. Maashaallah maal sitti dhaga'ame yeroo sana? Yeroo sana bakka ana kan jaalala qabu guddaa dheedheetuman dhiise. Memee jireenya keessatti boossee beektaa yoo boossee immoo maaliif yaadattaa? Boo'eera. Maaliif? Beetasaban qaban ture amma waggaa lama wayii biyya alaa deemeen dhufee kan dhufe immoo beetasaba gaarii dhabuurra beetasabni koo birrii kana narkaa fudhanii asiifachi gochuudha malee ati gulbatii keetiin hojjattee wayirransiin oolchaa naan hin jenne kanaafiyyuu maaliifaniin beetasaba gaarii dhabe jechuudhaan. Kayiriidhumaa fi si cimsuudhaa fi ati immoo beetasaba dadhabaan qabattee yaaduu hin qabdu isa lammaffaatti immoo irraa baratte jedhee nabdii qaba. Irraa baradhe. Gammaddee kolfitee yoo beektaa? Gammadee argee beeka. Maaliif? Gammadee argee beeka
tokkoffaa gaafan eerumu sanaan gammadee maaliifi bakka godinyoota kooti wajjin nan baasee kan naa ta'an miinzees godinyoota kooti kan natti uffisanis kan nan dhiyeessan jaruma dastaa ta'ee kan rakkadhee ture rakkina keessaa immoo ba'u kootiif gammadeetti kolfeera amma bootiin iyyuu gammadee. Maasha Allah. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam galatoomaa gaafii keessaniif. Baay'ee gaariidha. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Maqaa keenyuun jedhu Fatiha Ahmed. Fatiha Ahmed adda gaafis gaafachuufanii ready? Qophiidha. Mee jireenya kee keessatti yeroo baay'ee hin gammaddamoo hin gaddita? Hin gammada. Gammaddaa yoo baay'ee tole. Mee kan biraa immoo yeroo ammaa dubartoonni hedduun gaa'ela malee waggaa 20, waggaa 30, waggaa 40 gahaa jiru. Maaliif jetta? Laayifii bakkeetti fixu. Bakkee namatti raawwatu jechuudha. Kun gaariidha jettaa? Gaarii miti. Durii inna haadhaaf abbootii keenya safuu jedhama. Magaruu yooti deebistee yoomaaf akkas goote faaraadha siin jedhu. Fatihaanii gaafii tokkoon si gaafadha ammas. Dubartoonni yeroo ammaa obsan danda'anu abbaa manaa wajjin jiraachuudhaaf yeroo hin qabannu jedhama. Kan duriiti warri bareeddu ni jedhama. Naman taati kanatti. Kanatti waan nama nuuni kennaa rabbiitiin isa durii saadhaa kan rabbi kenneef fitiyee warris abbaan manaas wal jaalatanii fudhanii jallinas. Eshi. Wanta hundayyuu kan keenya nu rabbiidha. Ani itti namanu. Kanaafuu duris jira ammas jira jetta. Baay'ee gaariidha. Kan biraa immoo dubartoonni ammaa danuun isaanii immoo birriitti amanu jaalalatti amananu jedhama. Kunoo hagamamee si biratti dhugaadhama soba. Ana biratti soba waa tokko itti fakkaatu birriin. Inni guddaan jaalala. Inni guddaan jaalala. Memee yeroo baay'ee kan mana keessattis ta'ee warra abbaa manaa gidduutti soba baay'isu dhiira moo durba? Durba. Maaliif? Tole durbattee darbitee taatoo shamarranii warri shamarranii immoo koomentii jedhatti barreessanu kan biraa immoo mana keessatti yeroo warra abbaa manaa wallalanu kan dursee dhiifama gaafachuu qabu haadha manaati immoo abbaa manaati? Abbaa manaati. Maaliif? Hoo? Dubartiin sammuun si dhiphoodha. Ishi. Kanaafiyyuu abbaan manaa yaadee isii yeroo sanaaf hin aarti gatii ta'ennaan kan isa barsiisuu qabu abbaa manaati. Ishi. Memee amma fakkeenyaa yeroo baay'ee bareedduun durba magaala moo durba diimtuudha? Sirbidanuunis durba magaalaa fi kan sirbaman. Atoo. Diimtuuni malkii bichuu si ga'an. Magaala garuu tu malkii qabanuyyuu malkiin jaraa keessa utuu akka kan diimtuu beekamu kan jaraa beekame diimtuu kan caalu magaala. Kanaafuu namni danuu magaala jaallata moo diimtuu jaallata? Magaala jaallata. Ati amma akka baqa kisaaraa jechuudha. Ani magaalaan argadhe ka. Ofii kootii barbaadeen argadhe. Ishi mee abbaa manaa jaalala kee guddaa qabu hiyyeessa wayyamoo abbaa manaa badaa jaalala kee hin qabaanne habtaamisii wayya. Lakkii kan jaalala koo qabu na wayya. Maaliif? Maaliifi inni jaalala koo hin qabaanne tokkoffaa anaaf yaadu jireenya keenya waliin achi bituus hin dandeenyu. Anaafis yeroon kennu qabeenya isaatiif illee. Jaalala jiraannaa waa tokko fayyadu. Gammaddee beektaa jireenya kee keessatti? Yoomi? Erga inni abbaa manaa kootti heerume. Ishee boossee beektaa jireenya keessatti? Akka maaliifi yoomi? Haadha koo dhukkubee motoriin dhahennaan hin boo'e badaa. Akkam turanillee miidhaa qabeera moo akkam? Jilbaa isii kanatu cabeeni. Kudha firee tokko yoo saala ciiftee birrii nan qabsiisuun hin qabu. Birrii ijoollee irraa walitti funaanee akkamitti yeroo sanan badaa bu'u. Abbaan kee sin gargaaranu? Hin gargaaranu. Jarri addaan ba'anii jiru gati teenaan hin gargaaranu.
Kanaafuu obboleessaan gafaa waan akkasii gargaaru hin jiru. Obboleessaan gafaa karaa abbaatiin qaba isa yuutu gargaarani. Kanaafuu akkam birrii sana isaa fuutee akkamitti argattee akkamsiiste? Ati ijoollee wajjin qabdu. Ijoollee jiramtii kan wajjin guddatte yookiin hiriyaa durbas dhiiras ta'uu danda'a. Jaratti hirdaataa akkanaa godhanitti himnaan walitti buusanii naa kennaan akkamsiiseen. Inshallah rabbi moo kana caalaa siif kennu. Salaamu alaykum. Wa alaykum assalam. Rahmatullahi wa barakatuh. ተመለስ ግድ የለም ኡመትህ አይችልም አስቀንሰው እንደምንም እኔ በህዝቦቼ ያላየሁት የለም በኔ ይብቃህ ያ አህመዲ ያ አህመዲ ነቢም ተመልሰው 10 አስቀንሰው ሙሳን ተገናኙ 40 ሶላት ይዘው ሙሳም ደግሞ አሉ ተመልሰ ሂድ ህዝቦች አይችሉም ይሁሉ መስገድ ብዙ ተመላልሰው 5 ሆነላቸው 5ቱንም ሙሳም አስቀንስ አሏቸው አሁን ከዚህ በላይ ጌታዬን አፍራለው ይከብደኛል ጠይቀው 5ቱን በ50 ብሎኛል ከፍላለው ሐምድ ይገባው ለሶመዲ اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد ለሊቱ ሳይነጋ ሶላት ይዘው መጡ ለሰዎች ሊነግሩ ሲነጋጋ ወጡ ላገኙአቸው ሁላ መናገር ጀመሩ ለሊት ቤተል መቅዲስ ሄዶ እንደዘየሩ የቤተል መቅዲሱን ብቻ ቢነግሯቸው ኢማን ያልገባቸው ማመን ተሳናቸው ሁሉም በየፊናው ውሸትን ሊያቃናው ታሯሯጡ በጎዳናው ከነርሱ አንደኛው صديقም ቢያገኘው ብሎ አለው ሰማህ እንዴ አልሰማህም እንዴ የጓደኛህን ጉድ ባንድ ለሊት ብሎ የሁለት ወር መንገድ አቡበከር አሉ እስኪ ሂድልኝ እቀበለዋለሁ ሌላም ቢነግረኝ እንኳን ይሄን ቀርቶ የሰማዩን ወሬ ሁሌ የሰማውት አላውቅም ጠርጥሬ ያኔ ነው አቡበከር صديق የተባሉት ጥርጣሬም ቢያስወግዱት ከሁሉም በእምነት ፍጹም የተለዩት የነቢያ ማች صديق ውዴ اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد ባጭሩ ይህ ነበር ኢስራ ወልሚራጂ ለካደው ጨለማ ላመነው ሲራጂ الله በማድረጉ ሙሉ መሆኑ እንጂ ላየው ሰው ይከብዳል በራሱ ሚዛጅ ጥርጥር የለንም በማድረጉ እርሱ ስንቱን አድርጎታል ከዚህ የሚብሱ የሐቂቃ ኢማን الله ይወፍቀን ከጨለማ የሚያላቀን አይቀርም ከለፋን ቃል ገብቷል ሊሰጠን ዝግጁ ነኝ እኔ እንግዲህ اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد